በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkotti ameen. Jaallatamtoonni maatiin Kiristoos nageenyaaf jaalala waaqayyoo nageessanii ammas nagaan kun kan simbira gahaa jiru maatiin Kiristoos hundi marti keessanuu maqaa waaqayyootiin nagaa waaqayyo nuu laateetiin nagaa sin gaafadhaa akkam ooltanittuu akkamiyyoo nageessanittuu ameen. Galateeffamuunsaa amalasaa kan isaaf ta'e hambiraa uma tokko kan nurraatii hin barbaanne waaqti araaraa waaqti jaalala waaqti ifamaa akka cubbuu keenyaaf akka badii keenyaa sonotti hin ilaaliin araara isaatiin dhiifama isaatiin kan yoonaan nu ga'e maqaa waaqayyo abbaa keenyaa yeroo hundumaa kan ulfaateefiin kan eebbisame nuuf haa ta'u. Egaa sagantaa qabnuu kana keessatti yoo eeyyama waaqayyoo ta'e yoo jaalala waaqayyoo ta'e daqiiqaa qabnuufin sa'aatii qabnu kana waliin ni barannaa. Waaqayyo abbaan keenyi hunda keenya nu haa barsiisu. Akka fedhaaf jaalala isaatti mata duree godhannee kan nuti waliin dubbannu wangeela qulqulluu Luqaas barreesse boqonnaa 18 lakkoofsa 8 irra jecha jiru ta'a. Mee kanas nan siniif dubbisa. Dhuguma waaqayyo yeroo dhufutti amantiitiin eenyuun argata laati jedha. Dhuguma waaqayyo yeroo dhufutti eenyutiin amantiidhaan argata laati jedha. Jecha kana kan dubbate akkuma sila sinitti mee abbaa keenya qulqulluu Luqaasi'a. Wangeelaawwan arfan jiran keessaa duukaa bu'aa ta'ee wangeelaawwii ta'ee qulqulluu kitaaba qulqulluu barreessuudhaaf carraa kan argate abbaa keenya qulqulluu kana. Mee waaqayyo namoota tajaajilaatiif waa waame karaa garaa garaa irraa ni waama. Karaa adda addaa irraa ni waama. Bakki adda addaa irraa ni waama. Jee dubbateera kitaaba abbaa keenya Iyyoob irratti. Namni karaa tokkos karaa biraas waaqayyo karaa tokkos karaa biraas ni dubbata. Namni garuu hin dubbatu je. Namoota jireenya jiraannu kana keessatti tajaajilaafis ta'e mana waaqayyo isaa jalatti akka jiraannu kan nu waamu karaa adda addaatiin nu waama. Isa kanaaf wangeela abbaan keenya qulqulluun Maatiyos nagara ture qaraachi ture jaa. Haa ta'u deema gara Luqaasitti inni oofnu inni immoo dhakiimee ture jaa. Namoota ogummaa qabuutiin dandeettii qabuutiin beekumsa qabuutiin nama hawaasa tajaajilu ture. Nama hawaasaaf dhaabbate ture. Nama hawaasa tajaajiluudhaaf jiru ture. Garuu isa kanarraati waaqayyo iddoo jiru sanarraatti amantummaa isaatiin argeetiin hojiin hojjetu ilaaleetiin bu'aan ni buusu ilaaleetiin gara duukaa bu'ummaa isaatti isa waame jedha. Duukaa buutonni 12 haa waamaman malee bakka garaa garaa irraatti waamaniiru. Amma gaa waamichi duukaa buutota kan adda isaan taasisu inni kaan kun hakiimii namarraatti waa waamamu inni kaan daldala isaarraa waa waamamu. Ani daldala koo naaf wayyaa anaaf nama hakiimu naaf wayyaa anaaf qotisa koo naa wayyaa anaaf kan naa wayyaa namni isaatiin jeeru hin jiru. Dhuguma waaqayyo isaa waame waan ta'eef waaqayyo gara mana isaatti waan isaa filateef ergati nu filattee nuuf wayyaa kan nuun deemna iddooti deemtu iddooti nuun jette iddooti nuun jette nuu wayyaa waan ta'eef
ni deemna jedhanii nufan amma jarreen kana keessa gaa baankeenyi Luqaas tokkodha haa ta'uti Luqaas dubbate haa jennu malee Luqaas haa barreessu malee jecha eenyuti haa jennu kana innaa deemnu jechi kun jecha Waaqayyooti jecha abbaan keenya Waaqni keenya samii samiirraa gadi bu'ee qulqulloota dubroo Maariyaam irraa dhalate foon shirraa foon dhiiga shirraa dhiiga fudhate inuun nu fayyisuudhaaf inuun jireenyatti nu deebisuudhaaf inuun biyya lafaa baddeerraa wal makteerraa adda nu baafachuudhaaf akka ergaan kun nuuf darbe kan nuuf barsiisuuf nuuf ta'edha. An kanaa ta'etti qulqullootaaf awwas barreesse Yohaannis awwas barreessanii dandeettii mataa isaanii dandeettii qulqulluu Waaqayyo isaanii ibseetine maaliif kan hafuuraatiin Maatiyos arge Maarqos ni arga kan Maarqos arge Yohaannis ni arga kan Yohaannis arge Luqaas arganii hundi isaanii arfan isaanii hafuura tokkootiin bara jarri kun barri isaanitti barreessanillee bara garaa keessa haa ta'uti garuu hafuuraatiin waan barreessaniif jechi sun yaadni isaa wal qabataadha. Amma fakkeenyaaf wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti itoo ilaalle jecha inni dubbate warri kaan sadan isaaniillee dubbataniiru. Mucaan ani jaalladhu jecha akkas jedhuuf jecha akkas jedhuuf Maarqos irratti akkas jedha Yohaannis irratti akkas jedha Maatiyos irratti akkas jedha hunda isaanii irratti akkas jedha maaliif hafuuraatiin waliin ta'anii hafuura qulqulluutiin marraa'amuu isaanii hafuura qulqulluutiin bitamuu isaanii kan nu agarsiisu jecha itoo hafuura qulqulluutiin hin bitamne ta'e itoo hafuura qulqulluutiin Waaqayyo isaanitti hin agarsiifne ta'e jarri kun arguu dhiisuu danda'u turan. Maaliif ennaa isaan barreessan amma wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa san sinin jee kan mucaan ani jaalladhu kun isa kana iddoo inni jeet Maarqos moo isarratti dubbate boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 8 irratti dubbate Luqaas moo isa kana isarratti dubbate boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 18 irratti dubbate. Amma barri isaanitti barreessan adda adda sinin jedha maaliif hafuura qulqulluutiin barreessu amma isa kanaaf eega jecha Waaqayyo sanuuf barreesse malee jarri kun meeshaa ta'an qodaa ta'anii malee jarri kun sirraatee barachaa jiru kitaaba ittiin barreessan kan kitaaba ittiin nuuf gorsan nu dabarsan kan itti barachaa jiru isaanis nuyis abboolii irraa barreete amma jechi namni dhaabatee barsiisaa sanatti hin fakkaate maaliif hin barata kan isaa dhaabatee dogongora qaburraan ni deebi'a isaa galaa gaabbii galaa jee warra kaanis akka gaabbii galan karaa agarsiisa ifiisaas gaabbii gala. Amma wangeelaan inni qulqulluu kana gabaabumatti ilaalle kanaaf abbaan kee Luqaas ennaa waamame ani hakiimii namarraatti ka'een gara tajaajila kee kanatti hin ba'u hin jenne har'a meeqa keenya tamma ogummaa bakka jirru irraa tajaajila Waaqayyoof ta'uu waamamne mana Waaqayyoof barbaachisa kootu hojjamne qabeenya qabnurraa hakiimii qabnurraa barumsa qabnurraa meeqa keenyatti deebina laatti hin gumgumne jaa fedha isaatiin ba'e kanaaf isaan keessaan godhee fakkeenyaatiin nu barsiisa ture jedha. Boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irraa kaasnee waa ilaallu yeroo hundaa akka isaan Waaqayyoon kadhataniif maalummaa Waaqayyo akka isaan baran fakkeenyaatiin isaan barsiisa ture maaliitiin isaan barsiisa ture jee fakkeenyaatiin isaan barsiisa ture jee amma yeroo hundaa akka isaan kadhataniif yeroo hundaa akka isaan hin dhuffineef fakkeenyaan isaan barsiisa ture እንዲህ አላቸው akka isaan hin jee በአንዲት ከተማም እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማይፈራ አንድ ዳኛ ነበረ. Akka isaan hin jee innaan isaan barsiisu gaarummaa Waaqayyoofiin gaarummaa namoonni mootummaa biyya lafa taayitaa lafa kanarra jiran awwaa wal bira qabee isaan madaajisee waan isaan barsiisu namichi tokko jira ture jedha. Katamaa tokko keessatti biyyi tokko jira ture jedha. Namni tokko jira ture. Inni kunis nugusaa jedha. Kanaaf kan Waaqayyoon hin sodaanne kan namas hin sodaanne jira ture jedha. Amma gaafa fakkeenyaan Waaqayyoon barsiisu akkasitti Luqaas keessa goreecha maaliif abbaan keenya Luqaas keessaa baratee bayeera innaa barreessu malee hafuura qulqulluutiin haa barreessu nuuf ergaa dabarsu malee ifiisaas baratee bayeera. Nuyi sarara kiristaanummaa keenya keessatti kana an dabarsu qabnu. Har'a nuyi barannee itti jijjiiramne namoonni nutti aananii dhufanis akka irraa barataniif ergaa kaa'uu qabna. Milikkita mallattoo kaa'uu qabna. Nuyi kan ittiin fayyine amantii kana akka ittiin qabanne kan isaanis immoo uftaan uffanne akka ittiin qabatan argachuu qabu. Maaliif kana akka amantii keenya abbaan keenya Luqaas waamamaniitiin barreessaniif isaan hin taane akka nuti itti fayyinuuf hafuura qulqulluutiin kan isaan nuuf barreessan. Inna fakkeenyaatiin Waaqayyo waan nu barsiisu katamaa tokko keessatti Waaqayyoonis kan hin sodaanne jedha. Namas kan hin sodaanne har'oo
Jireenya jiraannu kana keessatti namoonni aangoo qaban, namoonni qabeenya qaban eenyu sodaatu laata? Waaqayyo namni sodaatu jira laata? Garuu abbaan keenya Daawit akkuma barreesse ጥበቡ ሰሎሞንስ akkuma barreesse የመጀመሪያ ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ኦጉማን እንጀልቀባ dandeettiin ni jalqaba, sooromni ni jalqaba, beekumsi ni jalqaba, hunda hin caalu isa kamee jedhe sodaa waaqayyoon sodaachuudha. Har'a meeqa keenyatu waaqayyoon sodaata laata? Badii dalagnu keessatti, hiyyeessa hacuucnu keessatti, qabeenya nuti qabnutiin qabeenya warra hin qabne hacuucnu keessatti meeqa keenyatu waaqayyoon sodaanna laata? Namni kunis akkasii ture jira. Kan waaqayyoon hin sodaanne, namni illee maallaan jaa kan hin jenne, kan ofii isaatiin obbuushuu jira ture jira. Har'a sababa harki biyya lafaa kanaaf kan fudhatamte kanaan miti. Waajjira adda addaa keessatti kan namoota hin sodaanne, kan waaqayyoon hin sodaanne, waaqayyoon irratti maallaan jalaati kan hin jenne. Abbaan keenya Yoosef deebinee waa'ee Seera uumamaa boqonnaa 37 niitiin mootii yoo na faana ciistee malee hin barbaadu jee jennaan aanaa akkam goonsi faana cubboo hojjechuu hin danda'a jee. Sodaa waaqayyo isatti mul'ate, ulfinni waaqayyo isatti mul'ate, maaliif akkasan godha? Anaaf ta'uu hin qabu kun, ani kana raawwachuu hin qabu jee waaqayyoon sodaate. Ganaa ta'u seerri wangeelaa ta'uu laatamiif duraan jecha. Seera lapheetiin beekee cubbuu ta'uu isaa bare ani waaqayyoon sodaachuu qaba. Namni humaana gochuu hin danda'u. Waaqayyoon sodaa'een ka'een nama boodan kabajuu qaba malee ulfina siif hin laadhu. Maaliif? Waaqayyoon nan sodaadha jee. Har'a meeqa keenyatu hojii hojjennu keessatti, adeemsa deemnu keessatti, daldaluu keessatti, barumsa barannu keessatti meeqa keenyatu waaqayyoon sodaanna laata? Waaqayyoon sodaachuun kam yaajoo sajoo ilaalu. Amma waaqayyoon nama ajjeesaa, nama qassafa kana jeen sodaachuu ton taane jecha inni jee raawwachuudha kanadha. Yoo na sodaatani je, yoo na kabajjute je, isin jaalallee ko akka taataniif wanta isin ijoo raawwadha. Isa kana bichaa kan nuyi. Amma waaqayyoon jaallachuu sodaachuu jechuun yoo inni karaa inni tufe kanarra aanno karaa inni jiru baqachuu ton taane gadi jennee ija isaan ilaallu jechuu ton taane yaa waaqa ko si agalatu kanati jetteetiin akka deebu karaa keerna deebsi jenne wanta inni jee raawwachuudha. Namoonni har'a taayitaa dawoo godhachuudhaan aangoo bukkee godhachuudhaan biyya lafaa kanarratti hiyyeessa kan cunqursan nama agabuuf lirratti deebisanii agabuu akka wulu kan taasisan isaanii qabeenya irratti qabeenya dabalachuuf namoonni qabeenya qaban warri qabeenya qabne immoo uf jalatti gashanii gabaree gashachuuf kan waaqayyoon sodaatiin kan akkas gochaa jiran baay'ee isaanii jira. Isa kanaaf egaas deebi'ee maal gochuun narraa eegama jedhee sodaachuun waaqayyoon sodaachuun hojii keenya keessatti sodaa waaqayyoo gashuun nu barbaachisa. Yoon akkas hojii waaqayyoon nan ilaalu laata? Yoon kana goe waaqayyoon nan gaafatu laata? Yoon kana dubbee waaqayyoon nan gaafatu laata? Yoon kana goe waaqayyoon maal narraa eegala? Isa jiru ilaaluun nu barbaachisa. Kanan goonu taanaan nutis sodaa waaqayyoo nu keessa jiru jecha. Jalqabarraa kaasne haadha keenyaaf abbaa keenyaaf hin dhaabamnu ijoollee hiriyoota keenyaaf dhaabamnu waaqayyoo maallaan jalate jechuun nu barbaachisa. Namichi kun guru jeega namaste waaqayyoon kan hin sodaanne ture jedha. Nugusa ture jedha. Biyyatti kana keessatti egaa namni harka qalleetti taatee tokko jirti turtee jedha. Amma egaa isa tokko sooressanii go'a waaqayyo. Isa tokko biyyeessanii go'a. Kun karoora waaqayyooti. Maal gochuuf? Bu'aa bahii jiru waaqayyo irraa maal akka ta'e akka isaan hubatanii malee hundumaaf wal qixxeessee laachuun wallaal. Amma waaqayyo hundumaaf wal qixxeessee tolaata harma wal qalee namni wal fixuu danda'a. Maaliif? Namni qabeenya isaatiin isa tokko gabbare isa tokko bularraa kanaf inni tokko rabse qabeenya isaa sodaate isarraa kanaf namni sodaa waaqayyo waan isee rufecha waaqayyo uumaa keenya akkasumatti waan ilaaleef waan gaariif namoota isaan filate gara mana isaatti akka deddeebi'an karaa haala garaa garaatiin isaan busha inni kaan akka qotu inni kaan akka baratu inni kaan akka hakkiimi ta'u hunda hojii keenya nu laate hojicha keenyaan akka bulluuf isaatiin garuu waaqayyoon galateeffachuun nu barbaachisa. Isa kanaa booddeef dubartiin tokkos kan harka qallatte jirti turtee jira. Eessa keessa karaa maama sana keessa ennaa kana namoonni ollarraa ishee cunqursu waan ta'eef namoonni ollarraatti ishee cuucu waan ta'eef namoonni gadi ishee qaqqabu waan ta'eef yeroo har'as borus gara daanyaa kanaan ni deemtu turte jedha. Gara mootii kanaan ni deemtu turte jedha. Kanaa booddee naa deemtu inuma isa gaafatte maaloo naaf faradime dambarri kooti ibame qabeenya kooti ibame mirga koo sarfame maal gochuun naaf hoyyanaaf jette har'as borus caqacaqti turte garuu inni maal godhee jenner kan waaqayyoon hin sodaanne hambiroo kan nama hin sodaanne. Isaa booddee har'as borutti deddeebite dubartiin kun isarratti ni kakaate maal si qabanaaf naaf murteessite akka man gochuu qaba har'a biyya lafaa kana keessa biyya jirru kana keessa kan akkas godhan hin jiran ilaala. Qabeenya isaaniitiin beekumsa isaaniitiin
jecha ishee dhugaa garatti jallisaniitiin namni gadadoo keessa jiru gadadootti akka deebi'u kan godhan ko baay'ee isaanii jiru mara. Dhugaa jiru oksuutiin isa kaan miti mana amantaa keenya keessatti dhugaa jiru oksuutiin namoota irra qabeenya qabanii fakkaatanii soobanii kan ragaa ba'an hin jiran. Ni kan lubbuu ajjeeseetiin qabeenya qabata qabuutiin lubbuu ajjeesummaa isaarraa bilisa ba'e iyyeessi lubbuun ajjeesni akka lubbuu ajjeesetti kan itti faradamee hin jiru laata. Inni kun waaqayyoon sodaachuurraa kana feeti. Waaqa sodaachuu dhabuurraan kan ka'eeti. Itoo waaqayyoon sodaanne koo kana murteessu nu miti. Ni kan qabeenya saamee humnaa qabu itoo qabaate jiru yoon isatti dubba'ee humna ammas dabalee narraa fudhata jenne isa hiyyeessaa cuucine abalutu narraa fudhata jenne andabaan abalutu narraa fudhata abalutu sarraa fudhata jenne kan doobaan isatti masakkarru hin jiru laata. Isa kana dhagaa waaqayyoon sodaachuu isuun isa kanadha. Dubartiin kun ennaa kana isatti deddeebitu ennaa ishee cunqursanii homaayyuu ishee itti ilaalee isheen ilaaluu ture. Yeroo irraa yerootti isa rakkisti turte jira. Naaf faradii maaloo jetti. Inni garuu imbii akka ishaatiin jee yeroo dheeraa isheetti fudhate. Isheen garuu abdii hin biraan qabdu waan ta'eef garuma isaatti deddeebiti turte. Isaa booddee jira. Amma gaa waaqayyo waa nama yaaddatu daanya hamaa keessaan nama yaaddata. Dubartittii kana waa yaaddatu. Waaqayyo gara namaatti waa ufu jireenya keenya jijjiiruuf waa ka'u. Jireenya keenya sabadee ture. Jireenya keenya sanamni oksee ture. Dhugaan keenya inni okatee ture. Awwaa deebi'uuf jiru daanyaa suma hamaa garaa laaffisa. Waaqayyo koo kanatti danda'ama. Ilaaluuf malee namni uumama isaatiin akkam akka walii yaaduu danda'u. Namni maal gochuu akka danda'u ilaaluuf malee koo waaqayyo koo murteessuu hin dadhabne. Namni waa miidhamu dhugaa isaa dhabeetiin yeroo hundaa waa cuucamu koo ni beeka. Isa kana garuu nuti obsaatiin hin eeggannu kana rakkoon keenya. Yaa waaqayyo akka fedha kennuuf haa ta'u ati angooteef waan beektuuf waan gaariif waan ta'eef anis abdii kee murtoo kennan eeggadha jennee namni murtoo waaqayyo eeggate gaafa uumaa ni argata jira. Yoosef mana nugusaa deemee niitiin nugusaa satti iyyite isa hiisiste. Erga isa hiisistee booddee maaliif namni hidhame dhugummaaf jedhee maaf ani hidhame jee hin gumgumne. Mootiin sun niitii isaa niitii godha fare jee waan isa irratti wanni weef immaa uuma tokko isatti hin fakkaanne ture eeggatee jira. Waggaa lama guutuu mana hidhaa keessa taa'ee jira. Hennaa kana gaa waaqayyo abbaan keenya eessa keessa godhee isa yaadda. Mootii sana keessa galee mootii sun abjoote abjuu sana akka kaaniiku akka abu gosa taasise. Maal gochuuf waaqayyootiin yaadda ilma Yoosefin yaaddachuu waajoo jecha. Amma gaa karaa kanaa yaaddachuu danda'a. Maaliif waaqayyo hunda danda'a? Hundi harka isaa hundi balbala isaa waan ta'eef jecha. Dubartittii kana isa waaqayyo abbaan keenya ishee yaaddachuuf qabu. Daanyaa hamaa kana keessa itti deddeebi. Maal jeega? Silattuu soo waaqayyoon waan hin sodaanneef. Namas waan hin sodaanneef. Har'as boruu isatti deddeebiti yennaan yaa dubartittiin kun jee keessa isaatti ofii isaa dubbate. Homaayyuu waaqayyoon yoo sodaachuu baadhe namas yoo sodaachuu baadhe dubartittiin kun har'as boruu natti deddeebite na salacha'uu ishii mannaan na dadhabsuu ishii mannaan maal gochuun qaba jee nan faradaafi. Amma dhugaa qabaatus hin qabaatis hin ilaalu jee har'as borus deddeebite waan na cinqituuf har'as deddeebite waan na rakkistuuf ufuma ko boqonnaa argachuuf jecha maalan go'aa biyye nan murteessaafi. Isa kana dhagaa Kiristoos karaa nama yaaddatu Kiristoos karaa namaa murteessu karaa kanaan namaa murteessu. Wal birallee hin qabu jee amma nan ilaalaa fi rakkoo ishiin jenne yoo dhugaa qabaatte nan murteessaa fi tontan sirii mai dubartiin kun akkanatti numne isheefan murteessaa eenyufan murteessa dubartitti ishee rakkattee sana itoo sobaan haqxeetti illee ishaa murteessuuf jecha maaliif waaqatu ishee yaaddate akka karaa kanaatiin. Amma nabbaa qabeenya kana akkan jenneef kana akkan jenne mootiin sun maal jee nashaa murteessa maal waan gooteef har'as borus deddeebite waan isa rakkisteef nashaa murteessa kanaa booddee ishaa murteessite narraa akka cittuun godhaa jee waaqayyo karaa kanaatiin nama yaaddate saba waaqayyo yoo nuti obsa qabaadhe. Amma gaa dubartii kanarra amantii akkamii baranna laate hin ta'u malee gaafa bor deebiillee ishaan hin jenne. Bakka antau sirii manarraa deemi isheen garuu borus hin naftu iftaanis hin naftu ittuma deddeebiti obsa qabdi cimina qabdi dandeettii qabdi inuma obsiti gaaf tokko waaqayyo gaashi akka ishee baasu beekte waan ta'eef ni eegdi turtee teessee jira. Isaa booddee ta'uu eegaa jirtuuti mootiin kun akkaataa kanatti ilaala jee nan ishee fi faraduu qaba bakka maaliif ani amma yoomitti isheen har'as borus ufteetiin nan uffisiisti isa kanaaf nan ishee fi farada jee inni hamaan sun nugusni hamaan sun akka zeetiin ishee fi faradee ishee fi murteessee akkas jaga waaqayyo. Amma gaa እንግዲህ እግዚአብሔር በሌሊትና በመዓልትም ወደ እርሱ ሲጮሁ
ለሚወዳቸው አይፈርድምንም አመጋ ንጉስኒ ኩንጄ አመጋ waaqayyo abbaan keenya sila akkasinitti fakkeenyaatti nu barsiisu fe'a ituma isheen ugaan qabaatiin hin qabaachuu ishee hin qabaanne ishee toon bariin har'as borus deddeebitee nama foonii taatee nama foonii sana waan caqacaqteef nan faradaafi jee haa ta'uutii jee waaqayyo garuu namoota ganamaatiin galgala mana kootti deddeebiin na caqacaqaniif hin murteessu laatii gaaffiidhaan nu gaafatam inni murteessu qaba ogummaa laphee qulqulluutiin deddeebine nugusni kun bifa isheefiin akkaataa isheen isatti deddeebitu jibbe yoonni isheef murteesse ani immoo har'aa boruu feetiin nama na bira oolu har'aa boruu nama na galateeffatu har'aa boruu nama na caqacaqu hin murteessuufi laatiyoo jeetiin nama gaafata garuuti je alfardimini je ወይስ ችል ይላችኋል ወይን ሞነሳን ችለሰው ይተንፈረድ እርሳኒን ፈረዱላት ሞነሳን ችለስን ይተፈካታ ይላችኋል ፈጥኖ ይፈርደላችኋል ነገር ግን ዳፌተን ነሳን ይፈረዳ ገሩቲ ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር ላይ እምነትን ያገኝ ይሆን ኡጉማ ስንትማጂ ሃተውቲ ገሩ ዳፌተን ነሳን ሙርቴሳጂ isa saani murteessu miti garuuti haa ta'uti gaafan biyya lafaa kan ilmi namaa gaafa dhufe kan jee kanaaga ilmi waaqayyo durbi durbummaatiin ulfooftee sadeessee foon shirraa foon dhiiga shirraa dhiiga fudhate nuun nu fayyisuuf nama ta'e inni kun akka dura ufee dhalate iftaan gaafa murtiifis ni dhufa isa ka hundumaaf akka hojii isaaf kaffaluuf isa halaachuuf deebi'ee guyyaa dhufu qaba isa guyyaa dhufee kana murteessuudhaaf maal jee dhuguma waaqayyo gaafa dhufe biyya lafaa kanatti gaafa deebi'e nama amantiitiin lafarratti argataa laatii je egaa isa kana nu barsee ni daanyaan sun ciqici jibbee akkuma isaa murteesse animmoo nama mana kootti deddeebi'e har'as borus nama na galateeffatu nama akka jecha kootti deemeef hin faradu laatii darbe ani hin faradu miti nan chilleessaa miti dafeenu nan murteessaa fi nan faradaafi garuu je gaafa dhufee sana gaafa ubaatii isa dhumaa kan namni amantiitiin argamu eenyudha laatii argaa taa'u laatii jeef gaafate waaqayyo saba waaqayyo namni waaqayyo sarraanfate gara biraatti deddeeburraan kan ka'e gaarummaa waaqayyo wallaaluutiin iddoo biraarraa deddeemurraan kan ka'e ni arga taa'e laatii je gaafate yaa saba waaqayyo wanta akkasii jala waaqayyo abbaan keenya nu abaraatu dhuguma amantiitiin eenyu dhaabbata laati nuti warra amantiitiin dhaabbachuuf cimneerraa laati amantiitiin oo kan nu sochoosan maaliya amma waaqayyo biraati waaqayyo waan akkas nu gaafate nuyi kan amantii nu sochoosan immoo kan amantii biyya lafaa kanarratti dabarre amantii keenya isne waaqayyo gaafa ufu amantii akkasanneen kan nu taasisu maaliya isa jedhu tokko ilaaluu dandeenya yeroon keenya yoo jiraate tokko lama ilaala tokkoffaa bu'aa biyya lafaa bilicilchi biyya lafaa kanatti bu'aan biyya lafaa nutti fakkaate obsuu qabnu obsa qabneetiin isa boru argachuu qabna har argachuu qabna jenne bu'icha sana ariifanne haruma waaqayyo biraatti deemne amantii isne biyya lafaa keessa kan dabalanu baay'ee keenya jira lammaffaa irratti fedhii foonii guuttachuudha adeemsi seerri mana amantaa haala fedhii foonii wajjin wal morma ta'e maaliif wal morma waan ta'eef jecha maaliif foon nan nyaadha jala lubbuun nan soometti foon nan ejja jala lubbuun inni ejju jetti tokkotti murtaa'uun qabatti ajaja waaqayyootu kan inni kun waan mormuuf isaan kana guuttachuuf fedhii foonii isaanii kaka'umsa foonii isaaniif garaa ga'uuf eessa deemu biyya lafaatti han deemnu baay'ee keenyatu jira inni sadaffaan sooroma biyya lafaa barbaacha yoo mana amantaa kana keessatti eenye namoota rakkataniif laadhuun hin jitte manni amantaa yoo nama qabaatte tokko laadhu waan jetteef yoo isa laadhe moo qabeenya gosa isa hir'ata jenne gara kamitti deebine cha gara duubaatti deebine ufii koo yoon jiraadhe maalan taalaati jenna isa kan warri kun sadantu warra kanaaf warra kana fakkaatan mana waaqayyo irraa akka baaneetiin nuyi waaqayyo waa amantiitiin eegde akka sanneene kan saasan jiru har'a kiristaanummaa keenya keessatti meeqa keenyatti iddoo waaqayyo aabannaa jira laata waaqayyo irraa boraa taanaa hin beeknu guyyaan saagaheere bicha Yohaannis akkuma ni barsiise ni saagala cubbuu keessan himadha ani bishaan yoo sin cuubate inni duuba koorra'u afuuraafin bishaaniitiin ibiddaatiin sin cuuba waan ta'eef ibiddaatiin cuubamu jala maquu qabdu jeetiin nutti himaa jira meeqa keenyatti qophaa'aa jirra ree kana amma rakkoon jiru amantiitiin nu eeguu jechuun kana ani ni jee eegneetiin ni jalqaba
amantiitiin nama kan nuti isa eegneerra kan nuti jechuudhaan dhiiga isaa fi foon isaa fudhanne yoo isa wajjin isa eegne maaliif namni dhiiga koo nyaanne namni foon koo nyaanne na wajjin jireenya qabu anis wajjin jiraachuu qabu jee kana dubbateera Yohaanis irratti dubbateera kan namni isaan galle namni kaayiritti dhufee himate mana amantaa keessatti lubbuu cubbuu isaa himate namni lubbuu isaa isaan galle nama na wajjin jiraatu miti jeera isa kanaaf eegaa ammaga namni amantiitiin eenyunan arga dhalaati kanan jiru nama dhiiga isaa foon isaa fudhate hamma dhumaatti cimee dhaabbate fedhii foon isaa ajjeese fedhii hafuura isaa fedhii lubbuu isaa caashifate mana waaqayyo fuulduratti anaabbate argamu isa kameelaatiya bu'aa biyya lafaa bilicilici biyya lafaa kanarra nutti balaqqisuutu kanarra nutti fakkaattu dhiise guyyaa biraa yeroo fedha waaqayyootiin hin arga jee obseetiin yoo dhukkubsates galata waaqayyoo jedhe yoo dhabees yoo argates galata waaqayyoo jedhe galateeffate nama jiraatu isa kanarra nama amantiitiin hin argachuusaati kanaaf nuti meeqa keenyatti amantiitiin isa eeguuf qophaa'aa jira laata waaqayyo waamichi waaqayyo har'a nu waamu borru waamuun beeku isa kanaaf har'a qophaa'uun nu barbaachisa har'a waan gaarii hojjechuun nuuf irraa eegama har'a waan gaarii yaaduun nu barbaachisa waaqni wanta jedhe tokko lamaaniitiin har'aati kaasne raawwachuu qabna har'a raawwanne taanaan gaafa uf amantiitiin sana eegnu har'a nu waa waamu har'a galgala buluu keenya waaqatu beekaman nuti hin beeknu hande har'aa kaasne Phaawulos akka dubbate maal jedhe guyyaan fayyina yoome jedhe har'a keessa amma jedhe ka yerootti nageenya waaqayyoo ageesse yerootti fayyina waaqayyoo ageesse yerootti gaarummaa waaqayyoo ageesse har'a fayyuun si barbaachisa nutis fayyuuf qophaa'uu qabna saba waaqayyoo har'a boru bichaa barachuu bichaa ton ta'an jecha baranneetiin har'aa kaasne amantiitiin waaqayyootiin eeguu qabna biyya lafaa kanarratti waafne amantiitiin isa eegne qophoofne bareenneetiin haninneetiin jeetiin gaafii gaafatamne deebii deebisne dhaaltota mootummaas akka taanuuf fedhiif jaalala waaqayyoo abbaa keenya hunda keenya wajjin haa ta'u gargaarsa haadha keenya dubroo maariyaamiin nurraa addan bahin galanni waaqayyoof haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u galanni waaqayyoof